aadaa Oromoon waan nama wal jalaa hin fuune kan ofiiyyuu dabarsee namaa kennu sabni guddaan suni hattuun akkasii magaala keessatti warra rakkisuun baay'achuun nuuf qaanii safuu ummanni Oromoo isa sanarraa wal tiksee bakka waraanni bilisummaa Oromoo lafa bilisa baasee isa bilisan baanetti wareegama kaffalaa tarkaanfatutti wareegamni sun wareegama toluma dhiiga saree ta'ee angalau akka hin taaneef wal tiksuu koree bulchiinsaaf bilisummaa kan yeroo tolfatee jaarsi biyyaa jira qeerroon biyyaa jira abbootiin amantii jiru warri kun wal ta'anii lafa bilisa bayetti nagaa waaraa buusanii bulchiinsa yeroo tolfatanii akka wal bulchan hattuun ammoo kan dhiiga dhangala'uu waraana bilisummaa Oromootti xurii dibu kan warra addunyaa kosii keessa ta'anii hojii fafee hojjetan nurraa yeroo hundumaa xurii mudaa baasuuf barbaadaniif balbala saaqe hattuu akkasii bakka hin qabnu booru tarkaanfii yoo fudhanne ummanni Oromoo kanarratti nu komachuu hin qabu saba guddaa sanatu itti qaanaa saba guddaa sanatu itti salphata waan ta'eef salphina sana wal oolchuuf bakka akkasiitti yakkoota akkasiif obsa tokkoyyuu hin qabnu akkuma mootummaa Itoophiyaa keenya obsa fixanneerraa jedhaniiyyu ammas obsanii ammas xumuraati obsa fixanneerraa ammas obsa fixachiisna obsanii ammas obsa fixanneerraa shimeenfaa jechuu amma obsa liqeessinaafi Waaqayyo dandeessisiisee sinaa obsisiisu malee inni miilanaa hinuma sinjiksaa ittiin jennaa jechuu inuma qabanna Oromiyaan kanuma ilmaan Oromooti inuma taati obsaaf jajjabina isaa siniifaa kennuu ittiin jennaa jechuu ammayyuu dabalaa obsaa ittiin jenna raasna amma raasaan jirru coqocoqaa jirra coqocogoo beettu erga raasanii humnaan raasanii roon afuura baafachaa futtisanii booddee maal godhu ni coqocogoo jechuu suuta maal gochuufi embiibanii dhadhaa baasuufi coqocoqaa jirraa jechuu dhokkeen kaa ture suuta maal ta'aa deema satil gochaa deema qabbanaa deema dhiigni dhangala'ees ititee gatii godhatee lafeen cabes biqilee ija godhatee Oromiyaan ilmaan Oromoof maltu gaanfa Afrikaa irratti impaayera Itoophiyaa keessa isheen turte guutuu Afrikaa irrattu saba guddicha sana kabajaa safuu fi namummaa itti horra sun ta'uu baate itti wareegamna malee harka hin kennannees hin beennu dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti leenjifame jiilaa san sila siin jedhe sana jiilaa dabeessa kanniis harka kaayii jettee ol qabaasi ni sodaata sossobdeetti galchite naman ciniin tochaa suuta ni jagnooma jiilaan duruu kanniis harka kaayee ciniintee arge itti kaayootte nama ciniinti argeeraa jedhaa jechuu nuti warra ciniinamee argedha warra jiila sana qabudha mootummaa kana waliin hojjechuunis hin danda'amu sababa inni hin danda'amneefi mootummicha keessatti sirni jiru sirna haadha ajjeesu ilmoo ajjeesu sirna saamichaa sirna paartii waraanaan tiksu sirna korojoo hatu warra kana waliin hojjechuuf waraanni bilisummaa Oromoo itti dabalamuu hin danda'u haaromsa sinii kenninaa jedhu haaromsa akkamii nuu kenni haaromsa hannaa haaromsa paartii yookaan nam-tokkee sirna sana eegu ummanni yoo waan barbaadu filachuu fedhee waan isaaf hin taane immoo barcuma siyaasaa irraa buusuu barbaade mirgisaa akka hin kabajamne yeroo dirqamni itti kennamu warra kana akka ajjeesnuuf kanaaf nu haaromsu haaromsa akkasii barbaaduu miti kan manaa baane nuti
sirna cunqursaa gita bittaa saaminsaa fi dhiittaa bakkaa kaasnee sirna walqixxummaa tokkummaa bilisummaa dimookiraasiitti amanu bakka kaa'uuf kanaaf nutu isaan haaromsa sirna walqixxummaa isaan barsiisa dimookiraasii isaan barsiisa paartiif buloo osoo hin taane waraana uummataa ta'uu isaan barsiisa malee isaantu nu barsiisa miti kanaaf kan inni nagaan xumuramuu hin dandeenye hiikkachuu ka'eedu qofaatu sammuu jaraa keessa jira nuti hiikkachuu kan beeknu ofirraa osoo hin taane diinarraa qofa kanaaf hanga gaaffiin Oromoo deebiin argannetti hiikkachuu hin dandeenyu waan ta'eef lolli sun itti fufe uummanni Oromoo kanaan duras eebba yeroo darbee irratti qophaa'i yeroon isaa ga'eera waamicha qabda woboorraa dursummaa wobootiin lafee cabuu dhiiga dhangala'uuf lubbuu dhabuu wobootiin waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriirtanii yeroon itti mirga biyya abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa dhuunfachuuf geessan gaheeraa kanan jechaa ture yerichi amma osoo qonnuu osoo aramnuu osoo barsiisnu osoo daldalluu hojii kamiyyuu keessa teenyeetu waamicha woboo haa dhaggeeffannu yeroon isaa ga'eera itti fufna xumuratti goona saamichi dhiittaan cunqursaan dhaabbachuu qaba sana dhaabuuf immoo waraanni ummata Oromoof ta'u lakkoofsaa fi bal'ina dachee sanaa waraana gitu kan sanaaf ta'u leenji'aas jira leenji'ee ba'aas jira hidhachaas jira irraa hiikkate kanaaf sanaaf qophaa'u malee Oromoon jilbeenfachuu harka laachuu duuba deebi'u hin qabu qabaatees hin beeku warri kotta gala akka tiksee looniitu galuuf loon sassaabbachuu xurra jira lakkaawwattee qabatteetu galti nu tiksee looniitii miti waan baaneefii qabna afaan tokko dubbannaa nuti ilmaan Oromootiin hun jedhu afaan dubbachuu miti dubbiin afaan tokko dubbachuu miti yoo afaan tokko dubbachuu wal nama dhabsiisu ta'e addunyaa kanarratti biyyi akka Somaaliyaa afaan tokko dubbattu amantiillee wal fakkaataa qabdu saba tokkicha taate hin jirtu addunyaa kanarra Somaaliyaa keessatti immoo warra maaltu ta'aa jira qubuma qabna dubbiin afaan tokko dubbachuu osoo hin taane ilaalcha tokko qabaachuu fi qabaachuu dhabuu irrattidha hundaa kanaaf mootummaa abbaa irree Oromoo harkaa qabu kana jalatti namni waggaa 3-4 keessatti du'e hin beeknu iyyuu amma kan bara Haayile Sillaasee Dargii Ihaadigii namni siyaasaaf ajjeefame ebeluu isaallee ni beekna guutummaa Oromiyaa keessatti hanga gaafa TPLF bakkaa ka'utti nama ajjeefame eenyummaa isaallee ni beeka Oromoon Oromiyaa keessatti nama garuu waggaa 3 har'a kaasee waggaa 4 waggaa 5 kaasee Oromiyaa keessatti